Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Finfinneetti hiriirri jidduu seentummaa biyyoota lama balaaleffatu geggeeffama. Gasmara sochiin yookaan immoo mormiin taasifame hin jiru. Kanaan alatti waajjiraalee mootummaa tokko keessatti hojjettoonni waajjiraalee mootummaa iddoo tokkotti walitti qabanii. Dhukkubi tiraakoomaa maaliif Oromiyaa keessa baay'ate? Aanaa tokko yoo fudhanne bakka waan itti dhugee jiraatu itti rakkatu fuulatti miidhachuudhaaf immoo deedikeetiin godhu jechuudha. Sa'a 5 sa'a 6 deemanii bishaan fidatanii dhuguuf ittiin jiraachuuf fayyadamu malee. UN fi Ameerikaan hojjettoota deeggarsa namoomaaf eegumsi akka godhamuuf gaafatan oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa. Aan asli galgalooti nu waliin tura. Dhaggeeffattoota nutuutiin jalqabaanii rakkoo lol naannoo Tigraay irra dhalatee wal qabatee dhiyeen kana mootummaan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa ibsa baasaa jiran. Keessumaa Ameerikaan humnooti naannoo Amaaraa fi Eertiraan naannoo Tigraay keessaa akka ba'an Itoophiyaa gaafachaa turte. Kan bir dabartee mootummaan Itoophiyaa fi TPLF'n kan dhiyeen kana paarlamaan shororkeessummaan farrajee jidduutti mariin hundaa hirmaachisee akka gaggeeffamu dhiibbaa gochaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhimkeessoo irratti jidduu seentummaan qaama akka hin simannee fi birmaadummaan biyyaa kabajamuu beeksisaa ture. Jiraattonni Finfinnee yaggi tokko irraa dhimbii keessa harkeessa fudhadhaa jechuun sagalee dhageessisaa turan. Haal kan hubachuu fi waayilii keenya Habdaamuu Xibaabuu kan Finfinnee bakka garaagaraa keessa deemee ilaalee ture gaafanne. Keessattuu naannoo 6 kiilootti namoonni walitti dhufuudhaan sagalee mormii yeroo dhageessisan keessattuu gidduu seentummaan biyyaalee gama lixaa dhaabbachuu qabaa waan jedhu sagalee isaanii dhageessisaati kan isaan turanii. Haa ta'u malee iddoo sanaan alatti naannoo gara 4 kiiloo Piyaasaa fi Isteediyeem yookaan immoo Beeraawii jedhamuudhaan beekamutti sosocho'ee ilaaluudhaaf yaaleen ture. Hagas mara sochiin yookaan immoo mormiin taasifame hin jiru. Kanaan alatti waajjiraalee mootummaa tokko keessattis hojjettoonni waajjiraalee mootummaa iddoo tokkotti walitti qabanii wayita mormii yookaan immoo sosochii kanarratti hirmaatan ilaaleen jira jechuudha. Gama biraatiin immoo sosochiin yookaan immoo gareen hiriira yookaan mormii guyyaa har'aa kana qindeesse har'a imbaasiiwwan biyyaalee garaagaraa magaalaa Finfinnee keessatti argamaniif xalayaa galchuudhaaf yaadanii akka ture. Haa ta'u malee imbaasiiwwan kunneen cufamuu isaaniitiin xalayaa galchuu akka hin dandeenye simaniiti kan isaan jiranii. Xalayaan kunis gidduu seentummaan biyyaa biroo yaa dhaabbatu dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun yaa dhaabbatu kan jedhu qabiyyee akkasii kan qabu akka ta'ee fi dhaabbileen amantaa dhaabbileen siyaasaa akkasumas immoo waldaaleen siivilii kan irratti mallatteessan akka ta'edha kan himame jechuudha. Keessattuu asli balaaleffannaan yookaan immoo mormiin kun keessattuu imbaasii Ameerikaa as magaalaa Finfinnee keessatti argamu fuulduratti akka taasifamu oduuwwan gama miidiyaalee hawaasummaatiinis dhagahamaati kan isaan turanii. Haa ta'u malee guyyaa har'aa sagantaan balaaleffannaa yookaan hiriirri balaaleffannaa kun imbaasii Ameerikaa fuulduratti akka hin taasifamne wayita naannoo achi turetti arguu danda'eetiin jira jechuudha. Konkolaataawwan muraasa kan dhaadannoowwan garaagaraa qabatan harka keessan Itoophiyaarraa kaasaa fi kunneen kana fakkaatan kan qabatan gara imbaasii Ameerikaatti wayita imaluuf jedhanittis poolisoota federaalaa fi akkasumas immoo miseensota poolisii magaalaa Finfinneetiin akka deebi'an taasifameeti kan jiru jechuudha. Achuma naannoo 6 kiilootti. Kanaan achitti imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessattuu guyyaa kaleessaa hiriira mormii har'a ni taasifama jedhame wajjin wal qabatee yaaddoo qaburraa yookaan immoo of eeggannoodhaaf guyyaa har'aa tajaajila inni kennu akka hin kennine guyyaa kaleessaa beeksisuun isaatis ni yaadatama. Galatooma Habdaamu. Atilee galatoomii asli. Naannoo Oromiyaa keessatti dhukkubiin nam jaamsuu yookiin bal'anam godhuu kan tiraakoomaan beekamu haala nammaachuu dhaabbilee miti mootummaa himan. Dhaabbatni Fred Hollows Foundationitti gorsa dhukkuboota tropikaala akka ta'e obbo Daamtoo yaadataa dhukkubi kun xiyyeeffannoo gahaa dhabuu fi hagammaa balleessuun isa turuu hima. Dhukkubi hummaanii maalirra dhufaan ibsu jalqaba. Tiraakoomaan dhukkuba baakteeriyaatiin dhufuudha. Yesoon qulqullinni naannoo kana wal qabatee rakkoo jiru hanqinaaleen bal'aa waan jiruuf tisiisni walormii baay'atanii baakteeriyaa kana namarraa namatti daddabarsu dhukkuba sadarkaa qaroo dhabummaan yookaan jaamummaarraan qaqqabsiisuun gahaa jechuudha. Kanaafuu kun dhukkubnamee ofirraa ittisuu danda'u jechuudha. Ittisuu qofaa miti dhukkuba kana dhabamsiisuun illee hin danda'ama jechuudha. Afrikaa
Afrikaa keessa biyyoonni inni guddoo itti baay'ate Itoophiyaan keessaa tokko jedhan kun maaliif akkan ta'e? Itoophiyaan akkuma beekamu tajaajilli bu'uuraa baay'ee duubatti hafaadha. Akkuma sanallee Oromiyaa keessatti bal'atee mul'ata. Manuma fincaanii qoratanii itti fayyadamuun hubannoon hawaasni qabullee baay'ee gadi bu'aadha. Inni kun bu'uurumarraa rakkoo kana babal'iseera jechuudha. Akkamiin yaalamuu danda'a dhukkubichi? Yoo namni baakteeriyaa kanaan faalamee adda baasanii ija isaa ilaalanii jechuudha. Qola ija isaa ilaalu achirratti mallattoo agarsiisu jira faalamuu isaatiif. Sanaaf qoricha kennamaa jechuudha. Yoo sadarkaa sanarra darbee namoonni umuriin isaanii 15 fi isaa ol ta'an yeroo baay'ee kan irratti mul'atu immoo qolli ijaa baalleen ijaa keessatti gadi garagaltee kan waraantu taate immoo baqaqsanii yaaluu salphaadha. Dhukkubii kun agam hamaa Oromiyaa keessatti? Baay'ina aanaalee kanaaf saaxilamanii Oromiyaa keessa jiranii qofaadha. Aanaalee 336 keessa dhibbentaa 90 kan ta'an aanaaleen dhukkuba kanaaf saaxilamanii jiru jechuudha. Bakka baay'eetti babal'achaaf gara deebi'ee dhufaa jira waan ta'eef jechuudha. Amma naannoo Finfinnee magaalaa guddaa kaapitaal Finfinnee jennu sanatti amma bal'inaan sana hojjechaa jirru. Kun immoo sadarkaa dhumarra jiru agarsiisa. Magaalaa qulqullinnis kan dhuunfaa ta'ee kan naannoo amma akka deebi'ee babal'achaa jiru agarsiisaa jechuudha. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti qindeessa sagantaa dhukkuboota tirooppikaalaa xiyyeeffannoo barbaadanii kan taa'e obbo Hirphaa Mi'eechaa dhukkubichi sadarkaan faca'insisaa wala caalu malee waliigalaatti aanaalee 318 keessatti argamaa jedha. Obbo Hirphaan naannoon Oromiyaa waggaa 5 dabran sagantaa dhukkuba kanaa eegaluu hima. Haa ta'u malee yeroo gabaabduu kan keessatti waan baay'ee hojjechuu ibsa. Rivalensiin tiraakooma dur kan sadarkaa namarraa namatti daddarbu daa'imman keessumaa umriin isaanii waggaa 1 hanga waggaa 9tti argaman irratti bal'inaan Oromiyaa keessatti naannoo daa'imman 100 keessaa daa'imman 50 irratti godinaalee faanaaleen irratti argamuun ture. Ammaan tana garuu daraan sirriitti gadi xiqqaachaa jiraachuu. Kana yoo jennu garuu nama hunda biratti rakkoon kun hin jiru jechuudha miti. Akkuma jedhame iddoon bakka dur turerraa xiqqootti dabales ni jira jechuudha. Kan Itoophiyaa kun maaf akka yeroo fudhata dhabamsiisuuf? Sagantaa kanarratti namoonni leenji'an sadarkaa adda addaatti leenji'amanii ramaddiin kennamee fi kan hojjechuu jalqaban akka lakkoofsa faranjiitti bara 2013 jechuudha. Lammata immoo hanqinni qabeenyaas hin ture jechuudha. Amma akka naannoo Oromiyaatti dhukkubii kuniin yoom dhabamsiisuu danda'a jettanii yaaddan? Almost muuxannoo horannee irraa sirratti. Dhibee kana hanga bara 2030 sanatti Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu dandeenyaadha. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii kalee naannoo Amaaraa godina Gojam lixaa magaalaa Maraawitti hiriira deeggarsaa fi duulna filadhaa miseensotaaf deeggartoota paartii badhaadhinaa irratti namaaf qabeenya irratti miidhaan dhaqqabe. Paartiin sochii biyyaalessa Amaaraa ibsa baaseen barattoota karaa nagaatiin sagalee isaanii dhageessifachaa turan irratti tarkaanfii qaamolee nageenya fudhataniin lubbuun baduu fi miidhaan qaama dhaqqabuu beeksise. Lol guyyaa 11 booda Israa'eliif Palestiinaan waraan dhaaban loli kunin lubbuu nam 249 galaafatee hedduu madeesse. Namoonni du'an kunin harka caalan Gaazaa. Ameerikaan adeemsa Suudaaniin galmee biyyoota shororkeessitoota deeggaranii jedhan keessaa akka baatu gochuu xumure. Suudaan taree biyyoota shororkeessitoota deeggaranii keessaa akka baatuu fi waliigalteen kaga'ame muuddee dabrees yoo ta'u maqaan biyyattii roobi dabree ifaatti bilis ta'e. Pakistaanitti hiriirri deeggarsa Palestiinaatti boombii dhukaa'ee namni jadu'ee 14 madaa'uu miidiyaaleen biyya keessa gabaasan. Agammaa qaamii haleela kanaaf itti gaafatamummaa fudhatin jiru. Pakistaan lol deemaa turee fi Israa'el balaaleffachaa turte. Jaappaanitti shufeeriin baabura haalaan saffisu keessa baa'uun manficaanii deemee adaabamuuf. Shufeeriin kunin baabura akka nama hedduu baabura kan hojjetuu fi eeyyama konkolaachisaa hin qabnetti yaamee baabura sa'aatii tokkootti fageenya kiiloomeetira 150 fiigitti dhiisee deemu miidiyaaleen biyya gabaas. Paartiileen siyaasaa akka Koongireesii Federaalaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisa Baasaa Ogaaden kalee adeemsa filannoo fi haalli yeroo Itoophiyaan keessa jiru irratti hawaasa dippiloomaatiikii waliin marii taasisan. Marii Imbaasii United Kingdom Finfinnee jiruutti gaggeeffame irratti kan argame miseensi koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisa Baasaa Ogaaden fi itti gaafatamaa damee Finfinnee obbo Ahmed Muhammed maal akka ture BBC akkasitti. የፖለቲካ ፓርቲዎች ስላላቸው
ስለ አገሪቷ ሁኔታ ፓርቲleen siyaasaa maal keessa akka jiran haala biyyattiin keessa jirtuu fi waa'ee adeemsa filannoo irratti ture. Nuti gama keenyaan itti gaafatamummaan isaa boordii filannoo harka akka jiru agarsiifneerra. Abdiis hin kutanne. Wantoonni sirreeffamuu qaban sirreeffamnaan filannoo irratti ni hirmaanna jennee amanna. Guyyaan filannoo murtaa'ee baay'ee dhiyaatus yoomiyyuu abdii kutuun gaarii miti. Yeroon qabame kun numaani. Ammas dabalataan dheeressuullee ni dandeenya. Filannoo yaa geggeessinuu wanta dogoggorame ammoo yaa sirreessinu jennee waliigallaan gaariidha. Kanaaf sa'aatii 24 keessatti iyyuu taanaan waan hedduu sirreessuun ni danda'ama waan ta'eef abdii kutuu dhiisuu wayya. Sirreeffamuu baannaan garuu filannoo bu'aan isaa dursee beekame irratti eenyutu hirmaata? Yoo hirmaates maal buufata? Wantoonni hedduu kan sirreeffaman akkuma jiran wantoonni hedduu dogoggoramanis ni jiru jennee amanna. Hudhaalee baay'ee obsumaan darbaa turre. Galmee kaadhimamtootaa fi filattootaa irratti obsa guddaadhaan qaama dhimmi ilaalu wajjin dubbachaa as geenye. Filannoo kanaaf kaardiin filattootaa bakka itti saamametu jira. Namni tokko kaardii hedduu bakka itti fudhatetu jira. Kana ragaa viidiyoo fi suuraadhaan boordii filannootiif beeksifnee jirra. Boordii filannoo wajjin mariin taasisaa turre faayida maleessa ta'eera yaaddoo jedhu qabna. Kanaaf nuti amma fiixee irra geenyeerra. Adeemsi akkanaa mootummaas ta'ee boordii filannoos hin fayyadu. Yeroo hafe kana keessatti tarkaanfiin ariifannaan yoo kennamuu baate nuti filannoo baranaa irratti hirmaachuu dhiisuu dandeenya. እኛ ላንሳተፍ በዚህ ምርጫ እንችላለን ባለው ጊዜ አስቸኳይ እርምጃ ተወስዶ አንድ ነገር ካልተቀየረ Barkan keessaa Itoophiyaatti hojjettoonni gargaarsa namooma sagalajjeeffamuu ibsi Ameerikaa fi dhaabbanni mootummaa gamtoomanii baasan mul'isa. Akkamii fi eessatti akka du'an ibsi qaamoleen kunneen baasan Waayilikeen Hirphaa Gammachuu isa hubachiisa. Ajjeechaan kun naannolee Tigraay fi Beenishaangul Gumuzitti raawwatamanis jedheera. Itoophiyaatti qindeessituun deeggarsa namoomaa dhaabbatichaa Dr. Kaatrin Soozii ibsa baasaniin ajjeechaa raawwate balaaleffataniiru. Maatiin hojjettoota deeggarsa namoomaa ajjeefamanii fi ergaa isaan jajjabeessuu kan ergan qondaalli kun akkaataa seera idil addunyaanis ta'ee biyya keessa jirutti hojjettoota deeggarsa namoomaaf eegumsi taasifamuu qaba jechuun dhaamaniiru. Ajjeechaan raawwataman qaamolee walabaan akka qoratamanii fi kanneen ajjeechaa kana keessattis hirmaatan seeratti akka dhiyaataniif mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa gochi wal fakkaatu lamuu akka hin raawwatamneef hojjechuu qaba jedha ibsi dhaabbatichaa. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jirus ibsa ajjeechaa hojjettoota namoomaa ilaalchisuun baaseen mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa fi hawaasa gargaarsa namoomaaf dhiyeessaniif eegumsa gochuu irratti itti gaafatamummaa guddaa qaba jedheera. Sanarra darbee immoo qaamoleen hidhatan hunduu itti gaafatamummaa seerota namoomaa idil addunyaa eeguu qabu jedhameera. Qaamoleen hidhatan hunduu namoota gargaarsa barbaachisu hunda bira gahamee hojiin akka hojjetamuufis tumsuu qabu jedheera. Qaamoleen hunduu gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee osoo walirraa hin citiin karaa naga qabeessa ta'een qaqqabuu haala danda'uun hojjechuu qabu jedha. Ibsi mootummaa United States sadaasa bara 2020 irraa kaasee hojjettoonni gargaarsa namoomaa 7 naannoo Tigraay keessatti qofa kan ajjeefaman yoo ta'u namni dabalataa tokkos kutaa biyyattii keessatti du'eera. Akka ibsa kanaatti hundi isaanii kan ajjeefaman namoota gargaarsa fedhii fi hojii lubbuu baraaruu wayita raawwachaa turanittidha. Ajjeechaan hojjettoota gargaarsa namoomaa cimsinee balaaleffannaas jedheera. Ibsi kunin dhaabbachuu qaba. Warri kana raawwatanis seeratti dhiyaachuu qabu jedheera. Taateen dhiyeenya kana raawwateen hojjetaan dhaabbata USAID Tigraay naannoo qollaa Tambeenitti gaafa eebila 28 bara 2021 loltoota Eertiraa fi Itiyoophiyaatiin ajjeefamuu ibsi kun eeree jira. Akka namoonni ijaan argan himanitti namni ajjeefame kun hojjetaa gargaarsa namoomaa ta'uusaa ifatti himachuudhaan lubbuunsaa akka maaramuuf kadhatus loltootaan ajjeefameera jedha. Imbaasiin Ameerikaa ibsa isaa keessatti haalli taateen kun itti mudates kan mul'isu nageenya hojjettoota gargaarsa namoomaaf haalaa fi naannoon mijataan jiraachuu dhabuu fi Itiyoophiyaa keessatti bilisaan socho'anii hojjechuuf haalli jiru guyyaa guyyaan daran hammaachaa dhufuusaatii jechuun hima. Akkasumas rakkoon dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa dhufuusaa mul'isa jedheera. Imbaasichi gumaacha hojjettoota namoomaa hunda akkasumas warreen lubbuu oolchuudhaaf dirree waraanaa fuuldura hiriiranii jiranii fi warreen namoota gargaarsa fedhaniif deeggarsa gochaa haala nama gaddisiisuun lubbuu isaanii gabbaran hundaaf kabaja guddaa qabna jechuun leelliseera. Imbaasichi maatii warreen isaan jaallatanii fi miiltoowwan isaaniif jajjabina hawwunas jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana tattamaan qorachuun ajjeechaa hojjettoota kanaa fi namoota nagaa irratti raawwatu akka balaaleffatuu fi warreen kana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf tarkaanfii ifa ta'e akka fudhatu gaafanna jechuudhaan xumura ibsichi. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa aganumaa torbaan guutuu nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha.